Durbummaa kan koos kanaadha koos fudhate. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Laayik gochuun keessan yeroo kamiyyuun olitti baay'ee na deeggara. Namoonni chaanalii duraa irratti na beektan hagayoonaa sabiskiraayibiin goone maaloo sabiskiraayib godhaa jedheen isin gaafatachaan jira. Wal jajjabeessuun aadaa keenya waan ta'eef laayik, sheer, kooment, sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa jecha gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Durbummaa kan koos kanaadha koos fudhate. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti maatii koo haadha koo bira taa'een baradheera. Kutaa 10 booddee garuu sababa dhiiraati haadha kiyya waliin waan wal dhabneef manaa baheen jireenya qorumsa guddaa qabu jiraachuun eegale. Haatii fi abbaan koo bara 1984 wal fuudhanii gaa'ela dhaabbatanii waliin jiraachuu eegalanii. Haa ta'uutii garuu bara 1990 abbaan kiyya nama ajjeesee umriin waggaa 14 itti murtaa'ee mana hidhaa seene. Yeroo inni mana adabaa seenu ani barnoota kutaa 1ffaayyuu hin seenne. Haa ta'uutii garuu erga inni hidhamee booda torbee lamaanis baatiidhaanis haadha koo waliin deemnee abbaa keenya ilaallaa. Sababni rakkoo ajjeechaa kanatti seenuu abbaa koo immoo tapha maallaqa qabsiisanii anatu moo'aa taphataniin abbaan koo tapha qumaaraa hedduu waan danda'uuf booddee irratti hiriyyoonni isaa guyyaa qabanii fi ajjeesuuf yeroo ka'an meeshaa yookiin immoo shugguxii isaaf qophaa'een deebisee nama 3 mana tokko keessa jiru isa ajjeesuuf qophaa'an 2 meeshaa sanaan tokko immoo burcuqqoo dhugaatiidhaan atis biraa haftaaree 3 keessanuu anaan ajjeesuuf karoorfattaniittu jedhee mana dhugaatii tokko keessatti halkan toora sa'a 8 humshuq godhee isaan fixe. Akka ajjeeseenis halkanuma sana haadha koodhaan kana ta'een dhufe yoo barbaadde heerumi yoo jibbite dhiisi jedhee harka isaa poolisiitti kenne. Yakka ajjeechaa nama 3 abbaan koo mana hidhaa seene. Qumaaruma kana taphatee umrii dargaggummaa isaatti maatii isaaf mana ijaareera. Nuufillee har'a yeroon jijjiiree mana durii fakkaate malee mana magaala keenya keessa hin jirre yeroo sanatti nuuf ijaaree ture. Haa ta'uutii garuu maallaqa qabsiisanii taphachuun taphni taphatamu galgalli isaa akka hin bareenne abbaa koorraa hubachuun ni danda'ama. Barnoota isaattillee nama baay'ee cimaa ture. Haa ta'uutii garuu dirqiidhaan waraana mootummaatti dabalamee achis waggaa 4 duulee mootummaan yeroo jijjiiramu gara biyya isaatti deebi'ee gaa'ela dhaabbatee anaanis godhate. Yeroon waa'ee abbaa koo yaadu nan gammadas nan gaddasi. Gammachuun koo cimina dandeettii isaa fi jaalala inni yeroos anaaf qabuuni. Gaddi koo immoo qumaara taphatee bultii isaa jiraachisuu isaatti. Namni jireenya akkanaa keessa jiru dhumni isaan tolu. Har'as taphni qumaara kanaa bifa isaa jijjiirratee gola mana hundumaa seeneera. Tarii biyya keenya keessatti waraanni dhumee nageenyatti yoo ceene haatiif abbaan yookiin immoo ilmaan kan nurraa fixu tapha har'a taphatamaa jiru natti fakkaata. Maaliif yoo jettan ijoollummaa kootii kaasee taphni kun jaalala abbaa koo waan na dhorkateef baay'een jibba. Kanaan haati kiyyas hanga abbaan koo hiikamuuti nan eega isa malee gaa'ela gara biraa hin dhaabbadhu jettee otoo eegaa jirtu yeroon ani kutaa 8ffaa baradhu dhiigni gumaadhaatii ilma abbaan kiyya ajjeese jabaatee yakka xiqqoo hojjechuun mana adabaa abbaan kiyya keessa jiru seenee abbaan kiyya bakka ciisetti ukkaamsuun lubbuu isaa balleesse. Yeroon kutaa 8ffaa baradhu har'a bornaaf bahee jaalala na dhowwate naaf deebisa jedheen otoo yaadu harka ofiin nama ajjeesanii jiraachuun hin jiruutii harka isaas namni ajjeese. Kanaan haati kiyyas abdii kutate. Dargaggeessa abbaa kiyya ajjeeseenis deemtee hin himanne. Sababiin isaa immoo yoon ani humnan qaba jedheen deemeen himadhe dubartii waan na ta'eef tokkitti intalan qabuyyuu narraa fudhatu jettee sodaatte. Kanaan abbaa kiyyas dhabdee jireenya qofummaa ana waliin itti fufte. Kanaan booddee hiriyyoonni ishees maatiin ishees abbaan manaan kees boqoteeraa yoo xiqqaate heerumiitii ijoolleellee dabaladhu jedhanii ishee rakkisuu eegalanii. Haati koos suuta dhiirotaa ofitti butuu eegalte. Yeroo kanatti anaan na jibbisiisu haadha kiyya akka haadhaatti fudhachuun yerootti
itti qaanaan dhufedha. Masiko, Abbaa kiyya dura haati kiyya jaalallee ni qabdi ture. Jaalallee ishees kan jalqabaa kabaja durbummaa ishee fudhatedha. Fedhii isheedhaan barbaaddee otoo hin taane mana hiriyoota isheetti waamuun dirqiidhaan ishee gudeedeeti. Yeroo sana seerris mirga dubartootaaf haga kanaatti dhaabbatu waan hin jirreef erga kabaja isheellee fudhatee ittiin heerumu jettee diddee abbaa kiyyatti heerumtee innis abdii kutee dubartii gara biraa fuudhe. Kanaan ammallee erga abbaan koo boqotee akka isheen heerumuuf fedhii qabdu erga odeeffannoo argatee booda ganamas guyyaas galgalas namni kuni mana keenyaa deemuu dide. Kana qofaallee otoo hin taane haadha koo barbaadee dhiira dhufu kamuu doorsisuun mana keenya ari'a. Haati koos jiraachuuf jettee farsoo, haraqee, wantoota garaagaraa hojjechuu jalqabdeetti. Kanaan innis icciitiidhaan haadha koo haadha manaasaa godhate. Haa ta'uutii garuu maatiin ijoolleensaa kana hin beekani. Duras jaallattee nama biraatti heerumtee malee kan akka koosi jaallatu hin jiru jedhee haadha kiyyatti galee. Kanaan otoo jiraannu yeroon kutaa 9 baradhu gara xumuraa. Namni kun yookiin immoo abbaa manaan haadha koo akkuma duriisaa toora halkan za'a 4tti dhufe. Haati kiyyas anaan ciisinaan jetee kaatee balbala bantee fi irbaata kennitee fi waliin ciisanii. Kuni mana keenyatti waanuma baratamedha. Anis darbeen hirriba koo rafee. Haa ta'uutii garuu haadha kiyya maaliin akka tuqe beekuu baadhus ishee biraa ka'ee bakka ani ciisu dhufe. Akka ani hin iyyineef afaan koo harka isaatiin ukkaamse. Bifa kamiin akka inni na tuqe hin beeku hafuurallee baafachuun dadhabe. Kanaan bakka hin ciisutti qullaa qulqulluu koo na argate. Abbaan manaan abbaa manaa koo na gudeede. Dirqiidhaan kabaja kiyyas narraa fudhate. Kun hundi mana keenya keessatti yeroo ta'u haati kiyyaa quban qabdu. Hanga ganama bariiti ana bira ciisee gara barii haadha koo bira deeme. Kanaan booddee ture eenyummaa koo kan hin jibbe ittuu haadha kootti nan qaanaa amma immoo dhukkubni ishees gara kootti dhufe. Dhiirri kaleessa kabaja ishee fudhatee jireenya ishee balleesse har'a immoo jireenya kootti darbee jireenya koo balleesse. Kana hundumaa ta'us haadha koo waliin walitti hin bu'a jedheen icciitii kana otoo itti himiin hanga har'aan jira. Miirri isaa baay'ee ulfaataa fi fokkisaadha. Kanaan barnoota kutaa 10tti darbus haa ta'uutii garuu otoo namni kun mana keenya dhufu barachuun natti ulfaate. Innis yoo barbaadde wanta feeteen sin gargaara malee icciitii kana nam tokkorraa dhaga'e jennaan lubbuu keen baasa jedhee na doorsiseera. Kanaan nama kana mana keenyatti jibbuu kootti darbeen haadha koo waliinis walitti bu'uun eegale. Haati koo waggaa 8 guutuu abbaa kee eegaan ture. Haa ta'uutii garuu naaf hin taane anisoo namadhaa jireenya jiraachuun barbaada. Maaliif nama na waliin jiraatu jibbitaa moo jireenya kooti inaaf jalqabdeetii jettee jechoota kana fakkaataniin na tuquu jalqabde. Maalan jireenya haadha kootti inaafaa. Anis eega kana siifaa bal'atu jedheen mana gadhiisee ba'ee fi na kadhattee boossee eenyuun hin qaba anaan mana duwwaati na dhiistee kan deemtu jetee jilba kootti kuftee dadhabde. Haa ta'uutii garuu icciitii kiyya dubbachuu waan hin barbaanneef gara jabaadheen haadha koo dhiisee deemeen naannawaa magaalaa Finfinnee deemuun mana namaan galee hojjedhees jiraachuu nan jalqabe. Mana tokko mana nama biraatii gara biraatii otoon seenuu waggaa 2 booddee maatiin adda ta'anii tokko na qunnamanii. Haati manaanis abbaa manaanis konkolaachisaadha. Ijoollee 2 qabu. Abbaan manaan baasii guddaa magaala tokkoo gara magaala biraa deemu konkolaachisuun dalagaa. Haati manaan immoo konkolaataa minibaasii nama 15 qabatuun sarvisii hojjettoota miti mootummaa qacaramteefiif deddeebisti. Ga'een hojii koo hojii mana keessaa kan ta'e hunda hojjedheen ijoollee gara mana barumsaatti ergeen mana barumsaatiis deebisee fiduudha. Abbaan manaan guyya 3 yookiin immoo guyyaa 4 daandiirra yoo ture guyyaa 1-2 immoo mana boqotaa. Haati manaan garuu ganama baatee galgaluma deebiti. Maarree anaa fi abbaan manaan yeroo duwwaa qofaati wal arginu qabna. Umuriinis al takka takkaa nama qora mitiire waa'ee koo waa'ee maatii koo na gaafachuu eegalee. Anis ittan himee walitti dhiyaachuus eegallee. Kanaan innis jireenyi magaalaa Finfinnee ulfaataa akka ta'ee fi haadha manaasaa waliin wal danda'anii malee
karaa hedduutiin akka waliin galle gara fuulduraatti gaa'elli gara biraa akka isa barbaachisu natti kaasuu eegalee yeroo kanattani deebii ani deebisee fi maaliif jireenya ishee jeeqxaree ijoollee ishee seeraanaa guddifattu akka dhiiraa'oo qixxee kee hojjetteeti galtii jedheen deebisee fi kanaan yeroo hedduu yeroo haati manaan mana hin jirre waliin ciisna jedhee baay'ee na qoraa akka ijoollee na rakkisaa booddee irratti haadha manaadhaan nan bahaa mindaan hojjedhe naa kennii jedheen gaafadheeni. Masiiko, yeroo kana isheenis hojjettuu manaa haga ammaati mana koo seente keessaa kan akka kee garaa nagee hin jiru kanati barbaadde maallaqni akkasiif dabalamu yoo ta'e siif hin dabalaa maaloo na jalaan deeminii jettee na kadhatte sanaan booddeenis lakki kan hin barbaadu mindaa miti sobeen hojiitu natti baay'atee jedheen deebisaafi yeroo kana isheenis gosoota hojii mana keessaa hojjetamani keessaa kana hin hojjetiin galgala yeroon dhufu anatu hojjetaa kana qofa ammoo naaf hojjedhu jettee fala gara biraan dhahadhu wallaaleen hojjechuu ittiin fufee abbaa manaan ishee guyyaa biraa fedha keedhaan yoo didde dirqii keedhaan akka ati na waliin ciistu nan taasisaa jedhee natti fokkore yeroo kanaanis mee akkaataatti nati dirqiidhaan an akkan si waliin ciisu taasistu nan ilaalaa gaafa kana gootee haati manaan kee qulqulluudha waa'ee gaa'ela kees yaadii jedheen itti mee eega kanaa kanan jaalladhu akaayee garbuu akaayee biyya koo kunoo magaalaa akkasiitiin fide jedhee naaf kenne anis bakka ciisicha koo kaawwadheen galgala haboottee tokko nyaadhee buluun eegalee otoon ofirratti hin bariinis nama kana jaallachuun jalqabee dur akka inni hin dhufne kan hin barbaadu amma garuu dafee otoo dhufee miirri jedhu keessa kootti uumame kanan isa didaa tures fedhii kiyyaan na gaafatee tole jedheefiin waliin ciise yeroo kanatti dubbiin natti dubbates dagadheera guutummaan abbaa ijoollee lamaa ta'ee jaalladheeraanii akkan ta'us nan wallaalee jaalalli isaa humna koon ol natti ta'ee kaan darbeen mana kana na baasiitii mana naaf kireessii na jiraachisi lammaffaa irratti na fuudhii ana waliinis jiraadhu jedheen fedhii koodhaan eeyyameefi innis tole jedhee naaf kireessee mana isaaf hojjettuu gara biraa qacaree ani haadha manaasaa lammataan ta'e baay'ee akkana jaallatuu fi haala mijeeffatee gaa'ela lammaffaa na waliin dhaabuu akka barbaadu natti himaam anis dhuguma jaalala keessa seeneenii jedheen akka abbaa manaa kootti kunuunsuu maallaqa inni naaf kennerraa qoodeen isaaf sarpiraayiz gochuu kanneen kana fakkaatanii galeen addunyaa gara biraa keessa seenee fedhii koodhaanis ulfaa'eefiin baatii 9 guuteen intala dubaraa nan godhadhe ergan dahee booddee garuu jaalalli koo kan biraadha kansaa kan biraa ta'e yoo tole jedhe torbee 2tti torbee 3tti takkaa mana koo dhufaa sanuu akka durii yeroo gaarii na waliin dabarsuuf otoo hin taane daa'ima isaa ilaallataa maallaqas akka durii naaf kennuu didee mana kireeffadheen nan rakkadhe bilbileen haadha koottis haalan keessa jiru yeroon himu yaa mucaa koo tokko miti anaaf jettee lakkuu maaf hin dahiin ani daa'ima lammataa barbaadeen kunoo na didaa jira mitii naaf kenni siif hin guddisanaan jettee anis deemeen daa'ima koo haadha kiyyaaf kennee haati koos naaf guddisuu eegaltee kanaan as deebi'een hojii naaf banii yookiin immoo na qacarsiisi jedheen abbaa manaa kan jedhamu kana nan gaafadheeni yeroo kanannis hojiin biyya kanaa dubartiif baasu hin jiru biyyaan baa deeminaan jedhee anis tole jedheen paaspoortii baafadheen gara biyya arabaati imala koo raawwadhe mindaa baatii jalqabaatiin moobaayilii fi uffattoota na barbaachisan ergan bitadhee booda baatiidhaan miizoon tokko otoo narratti nafiin nama kanatti maallaqa koo erguun eegalee waggaa 2 biyyaan baa tureen haadha koof meezoo sharfee ergeen hin beeku daa'ima koof bilbileen maal ta'eera jedheen hin gaafanne kanaan otoo hin jiruuti guyyaa tokko toora sooshaal miidiyaa otoo hordofuu barnoota akkaataatti namoonni sammuu namaa hadoochan nama isaan jaallachuu dide akka isaan jaallatuuf hojii toshaa yookiin immoo daddarbaa irratti raawwatan kan barsiisu arge barnoonni isaa barnoota eeraa naannoo sa'aatii 3dha akkuma argetti nafti kiyya na weerare otoon bakka boqonnaa koo ciisaa jiru dafqi narra cite garaan koo akka wayna dhukkube akka ani viidiyoo sana ilaalleef keessi kiyya baay'ee na qore kanaanis baneen naannoo daqiiqaa 15 yeroon guutu hirribni eessaa akka inni dhufe kanan hin beekne dhufee na qabe kanaan moobaayilii
mobaayilii kiyyatoon cufiin achumaan rafe viidiyoon sun odeessee fixe ani yeroon ka'u viidiyoowwan duraan ilaaltu banamee mobaayiliin koo taphachaa jira. Anis sana xiqqoo ilaaleen deebisee rafee miira armaan dura natti dhaga'ame akka inni natti dhaga'ame kan hin hubadhe deebiseen torbee lama booddeedha. Viidiyoomti sun deebi'ee mobaayilii koo irratti dhufe. Anis wantan ta'e yaadadhe amantaan kiyya xiqqoodhaati amantaa man qabuun yaa Rabbii na gargaari jedheen viidiyoo sana dhaggeeffadhe. Hanga dhumaatti yeroon xumuru seenaa makootu waan haasaame natti fakkaata. Namichi abbaa manaa naaf ta'e akkan isa jaalladhuuf akaayii guyyaa sana naaf fide keessatti qoricha godheera. Dabalataan otoon sassatiin maallaqa akkan erguufiif narratti falfala dalageera. Kana nadda baafadhe yaa Waaqayyoo maaloo qorumsa kana keessaa na baasi jedheen turtii waggaa 2 boodee biyyaa ba'een haadha koof bilbilee. Haati koos boossee akka waasi godhan nan beekaa dhala kee anarratti dhiistee garaa jabaatee haga kanaan irraan fagaattu anis nan kadhadha atis kadhadhu jennee wal jajjabeessine. Nama kanattis nan bilbilee wanta inni narratti godhes tokko lamaan hiikeen itti hime. Inni garuu gonkumaa dhugaa jedhee na hin amanne. Gaafa nani furmaata isaa argadhee laphee qulqulluutiin gara Rabbiitti deebi'u namichi abbaa manaa naaf ta'e kuni otoo konkolaachisuu konkolaataan humna isaatiin ol ta'ee daandii irraa jalaa maqee gara hallayyaatti fiiguu yeroo jalqabu lubbuu isaa baafachuuf jedhee keessaa yeroo utaalu konkolaataamti duubaan dhufee miilla isaa tokko jilbaa gadi battaluma irraa kute. Konkolaataan ariitiidhaan gara hallayyaatti fiigaa jirus gargaarsa nama tokko malee gargaarsa Waaqayyoon goommaan jalqabaa tokko jalaa bahee gadi gufatee battaluma dhaabbachuun dhiibbaa xixiqqoo qofatu warreen yaabbatan irra ga'ee qofaatti konkolaachisaan qofti miidhame. Eega kanaatii namni kun hagaarraati waggaa 4 hojii kanatti hin deebine. Haadha manaasaa yeroo humna qabu irratti deeme irratti fuudhe isheetu humna isheedhaan hojjetee isa gargaaraa jira. Anis akkattuu Waaqayyo isa qoreera manatti isa galcheera innillee jireenya koo balleesse ani immoo jireenya isaan tuqu jedheen Rabbumatti qofa himeen haadha manaasaa akka obboleettii kootti dubbisaa yeroo dhukkubsate irraa kaasee hagaarraati maalirra jira jedheen gaafachaan jira. Gaafa isheen oduu ishee keessatti akka rakkatte irraan hubadhus haga humna koo maallaqa xiqqoo nan ergaafi. Jireenyi magaalaa Finfinnee xiqqoo ulfaattuudha. Har'aanis nama kana dhiisee gochaawwan narratti raawwataman irraa bilisa bahee jaalallee gara biraas qabadheen yoo Rabbi jedhe guyyaa isaatiin gaa'ela sirrii qulqulluu ta'e nan dhaabbadha jedheen abdiidhaan of eeggachaan jira. Rabbi akkanaaf milkeessuuf kadhannaa keessanitti na yaadadha. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatii galatoomaa. Masiiko, Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan guyyaa irraa fin qabadhe kana fakkaatti. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun illee hin dagatina. Keessumaayyuu laayik gochuun keessan viidiyoon kun reekomandii ta'ee namoota qophii keenya barbaadan haa ta'uutii garuu haga har'aatti chaanalii haaraa banuu keenya hin beekne bira waan ga'uuf laayik gochuun dagatina jecha warreen laayik gootan share gootan comment gootan subscribe gootan hunda keessan immoo guddaa galatoomaa jecha halkan kun halkan gaarii isiniif haa ta'u qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.